يوكان يسوع كريستوس يوكان يسوع كريستوس إرجما ربي تيفي إرجما ربي تيفي قبري ربي أكتهي قبرتش ربي أكتهي رجا نمبها رجا نمبا نافدو بيسي سينجنن نافدي بيسي بكاسا إيساتي مالي فوسو كتينيا تيسو تانو ما أوني كافينتي إندن دو جدي ديبي نافتانا إندن دا جدي ديبي نافتا إندن دو لين بيقول له تنجت ديبي دانا إبرة دبر maal inni gooftaadhaa yoo osoo harka inni qaxile loo nyaatin danda'a. Homtuu minaan nyaatichi sarratti miidhaan qabu. Waaqa waan ta'eef waaqni keessanii nyaata waaqni keenya nyaanni miidhu jetta. Astagfirullah duudee gudaan. Waaqummaa isaa fudhattanii meeree. Ragaa naa kenni sammiidhuuf nyaatee ka jedhu ragaa naa kenni. Waaqa waan ta'eef waaqni keenya nyaatee jennaan sammiidhuu nyaatatu sammiinee jedha. Maal jechuudha? Ragaa naa kenna iyyee waan sammiinee harka osoo dhiqatiin nyaate ka jedhu. Osoo dhiqatiin nyaate maal rakkina qabalee nyaate amma fakkeenyaaf meebii atama nyaata tokko osoo dhiqatiin amma osoo nyaadhee maal rakkina qaba jechuun nyaatichi maal rakkina qaba. Ani rakkina qaba siin jenne maaliif nyaatee siin jedhe malee ani sababa inni nyaateef qofa naa maali osoo harka dhiqatiin ati amma osoo nyaatte ati akkamsiirraa fokkisasa? Bakka nyaata yeroo sanitti amma inni osoo harka dhiqatiin nyaate bakka maal rakkina qaba. Ajaja biraan baasne nyaate kadhate nyaate maal rakkina qaba. Maal barattoonni illee nyaatanii jennaan rakkoon qabu jedhe barattoota illee irra goreeba barattoonni illee rakkoon qabu baga nyaatee jedhe baga nyaatanii jedhe Yesuus. Rakkoon qabu jedhe wanti gara afaanii namaa seenu kun akkamitti ta'e kan akkamitti ta'e osoo harka dhiqatiin akkamiin nyaata isin maaf ati amma osoo harka dhiqatiin nyaatta? Barsiisni isaanii guddaan nyaatichi namni yoo namni nyaatu nyaatichi nama miidhu jecha afaan namaa keessa bahu namuu qaama namaa keessa bahutu nama miidha jedhee barsiisa san barsiisuudhaaf osoo nyaatiin dura dhiqattaati. Osoo nyaata dura dhiqattaati. Inni illee inni qatu beeka jamaa inni qatu jechuudha inni illee Yesuus waan inni qanneef inni inni qatu. Maaf dhiqatta Yesuus iyyuu inni qanne? Amma inni gooftaan Yesuus achi biratti barsiisa tokko isaan barsiisuu barbaade. Wanti nyaatichi gara namaa nyaata osoo harka dhiqanne nyaateetiin si barsiisaasa? Akka nama miidhee fi wanti garaa namaa keessaa afaan namaa keessaa bu'u akka nama miidhu barsiisa isaa barsiisuudhaaf meebii waan san godhee hin jedhan. Erga nama miine maaf dhiqattaa siin jedhe maaf dhiqattaa illee akkuma Yesuus harka dhiqanne san maaliif osoo harka dhiqanne hin nyaanne? Rakkina qabu osoo dhiqanne. Ati maal dhiqatte erga nyaanni kan miine taate osoo harka dhiqatiin ati biyyama lafa qotaa oltee karaa deemaa oltee dafquma wajjin nyaatatti butee qorror. Amma inni ustaaz inni ijoon achi biratti maaliif hin nyaanne kan jedhamuu fi barsiisa isaa barsiisuudhaaf ergaa isaa dubbachuudhaaf akkasuma nyaatee ka'ee barsiisa isaa barsiisee jedhama jechuudha. Kun immoo salphaadha. Uumaa wanti nama mormisiisuun qabu. Salphaadha isaa harka osoo dhiqatiin nyaatu kun amma warri saayinsii osoo namsi osoo si dhagayeeti siidha iyyuu manni mootummaa. Aadaan taane aadaa duubatti afaan uummata barsiisaa jira jedhee siidha uummanni. Si galtee mootummaan siidha eeggatu jecha akkanaan dubbatin. Aadaa duubatti afaan nama barsiisuudha kun akka warra seeraatti warri seeraadha sinniisu. Dubbii hamaa nama barsiisu. Osoo harka dhiqatte uumaa rakkoon qabuti nyaadha jettee hawaasa gorsita jechuun rakkoodha kun. Ilaala ustaaz ruulii akkasii osoo baase osoo dhiqatiin
nyaadhaa kan jedhu osoo seera akkasii baasee sun amma maybe nama wal mormisiisuu danda'a. Garuu fakkeenya tokko fudhatee ta'u akkasitti barsiise malee seera Yesuus seera baasa seera baasa moo kanarratti seera baasa Yesuus akkatti salaatanii iyyuu isinitti hin himne seera harka dhiqannaa si barsiisa osoo harka inni kanne nyaate salaata iyyuu hin beektani isin akkatti salaatanii iyyuu isin barsiifne akkatti harka dhiqannaa isin barsiisa akkatti soomtanii iyyuu isin hin barsiifne akkatti harka dhiqannaa isin barsiisa moo Yesuus lama qabdan kitaaba keessan keessa Yesuus akkatti soomtanii isin hin barsiifne akkatti salaatanii isin hin barsiifne akkatti namaaf waa kennite isin hin barsiifne akkatti dhiqattanii maal akkas jara kadhadhaa akkam jennee kadhanna gaafa jennee barattoonni gaafatan akkas jara kadhadhaa jedhee akkaataa kadhannaa isaanitti kadhatan hin barsiisne. Namni biraa kan dubbatu hin jiru. Taap koppiliin godhaa ijoollee inshallah. Hin deebi'u. Taap koppiliin godhaa hundi keessan. Ahmad si wajjin dubbadhu. Lakkee deebi'an ustaadni. Qabxii biraatti taaguroo choo barbaade ta'an. Maali kuni guulamameen isaanii hin deebi'u. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نيتورك كيف وعليكم السلام ورحمة الله يا جماعة اوكي اما كان بيرا دبر اي غافي بيرا تيچه يو غافي بيرا قباته كان ديبي سوندن ديسو harka usun nikatin nyaati nyaadhu fuulduraaf akkas soo gaariidha ayyetti fuufi waaqni kan keedha osoo harka nikatin nyaata mi'aan gaafii biraas na gaafadhu maqaan Allah 99 jira Allah meeqa jira jettee maqaan isaa maqaa isaadha hayyee tole meeqatu jira maqaan isaadha kaamennu mobbo maqaan rabbii keenya lakkaamennu maal lakkaamennu jettee rabbii bar subhaanahu wa ta'ala tokko 99 jira akka quraana irratti na fakkaatu لكن قرآن رأس قال تامي سجل إنجيل دباب شنتا قرا نانو دباب شنتا ما تجرا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حديث أب قرآن رأس نانو دباب شنتا ما تجرا ودي قالت سني أرجع على سمى اللي كان نتنبيك نجرا نبي محمد عليه الصلاة والسلام بكل اسم هو لك جنا سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك كأمم نجارين بيكوجرا كوفي ربين كفتي بيكوجرا كنوبرسي سجرا كتاب ساكل سبوس كسندرا بوسجرا ككتاب قرآن كسبوس سجرا قرآن حديث كوفا كيسيو أميو قرآن كوفا كيسيو ديمته ما جاء مكان دبابشن تمان نانو دبابشن تمان أتوجر مكان سكال تمي سكال كوفا من ربين كينيا كقبل سبحانه وتعالى أوكي يعني فكينا في سورة ميكا سورة شانتمي أفوري شانتمي توربا سدير أنا تفكاتيو غونغوروبا مكا جيران كيسا أكازيرا الله is the first year and the last year الله ني سجل كبات year إسا نماتس year كوني مكا الله كيسا ستوكوي چورا Okay. Sagaleen kee jira jamaa. Keessan jira Ahmad sagaleen ko jira. Jira keessan. Ayyee mucaan sabadeere. Barbaadu dhaqe.
Nagaamu sagaleen kiyya. deebitee jirta amma dubbadhu. No tarkiira. Okay, dubbadhu itti fufi. Innaa maqaa 99 keessa tokko Allah is the first and the last jedha. Allaan isa jalqabaa fi isa dhumaati jedha. Maal ta'e dubbadhu ka? Ustaas nagaam sagaleen kiyya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nagama nagama. Innaa macaafa kakuu moofaa keessatti macaafa Isaayyaas irratti illee Waaqayyo isa kan jalqabaati isa kan dhumaati jedha. Maal kakuu moofaa fi kakuu haaraa kan kee achuma akka Qur'aana irra nagaa battamanii muslimaa bara ni muslima. Macaafa kan keedhaa kakuu moofaa kakuu haaraa kan biraadha achi kaa'ata. Islaamuma irra nagaafachuu jirta gaafadhu malee nagaafadhu. Hai maalinis. Tokko amma maqaa kun dammoo dhufeeti amma Yesus Kiristoos akkamitti gooftaa ta'ee waaqa ta'ee jettan. Macaafa mul'ataa keessatti dhufee dammoo ani jedha ofuma isaati gooftaan Yesus. Maal Quraanatu Quraanatu Yesus jalqaba kan xumuraa jedhamu. No. Ay maaliif na taasoftaree asi waan Quraanaatiif waan macaafa maal godhuu wal bira qabdare. Yesus gooftaa ta'uu kan nama waaqa ta'uu isaatti mul'isaa rakko. Okay, waaqa ta'uu isaa macaafa irratti agarsiisi. Quraana keessa jiraatu Quraana irraa natti haasa'e. Yoo ammoo wanni ajaa'ibsiisu gara macaafa deebite haasa'e. Gara macaafa anaa Yesuus kan jalqaba kan xumuraati moo? Ani jedha isa jalqabaatii fi isa dhumaati jedha. Kun dammoo maqaa Allah bichaa kan dammoo maqaa Waaqayyo bichaa kenna. La waan Allahan dubbatin waan Allah lafan kaasin. Ani isa kan jalqabaatii fi isa kan dhumaati jedha. Jecha kan maal fudhannesin. Na wajjin haasa'uu barbaaddamoo sirraa dabru. Yoo na wajjin haasa'uu barbaadde walitti lallaaqa waan akkasiisan hin jaaladhu. Waan gootu Quraana irraa haasa'uu barbaadde hadiisa irraa haasa'uu barbaadde kophatti irraa haasa'u. Yoo macaafa irraa haasa'uu barbaadde macaafa wal bira qabuu barbaadde macaafa irraa. Macaafa irraa yoo kophatti haasa'u shahaadaa qabachuu barbaadeen jetti mucayyoon takka. Akkasiin jedhe macaafa irratti Yesuus kan jalqaba kan xumuraati. Ani kan jalqabaati kan xumuraati jedha. Yesuus kan jalqaba kan xumuraati Yesuus. Ani kan jalqaba. Naa kenni ragaa naa kenni kan jalqaba kan xumuraa kan jedhu ragaa naa kenni. Macaafa mul'ataa boqonnaa tokko lakkoofsa 17 hamma 18tti ni argatta. Mul'ata jechuun bar mul'ata siin hin jenne Yesuusin naa kenni siin jedhe dubbiin dubbate. Mul'ata naan jedha isa. Mul'anni maal fayyada? Mul'anni maal na fayyada? Mul'ata jechuun bar waan namtichi tokko arge jechuudha. Waan Yesuus dubbate siin jedhe malee. Mul'ata naan jedha isa. Mul'anni maali? Yesuus lafarra ture waggaa 33 lafarra jiraate. Ani ka jalqabaa kan xumuraa kan Yesuus jedhe naa kenni. Macaafa Ayyame shahaadaa mucayyoo kana yeroo kana boobsee mucayyoo tana shahaadaa qabsiisee deebi'a kun yoo dhugaa taate boobsee yeroo takka. Hawwiyyee jirta? Mucayyoon akkana shahaadaa qabattee. Indalaa sobuu jirta moo dhugaa dubbachuu jirta? La wallahi soonu dhuguman dubbachuu jira. Islaamaa qabachuu barbaaddeeti? Yesuus akka waaqa hin taanetti amantaa? Ofii isaatii dubbateera bara. Okay, akka inni yeroo takka taadina yaa jamaa maal taatan sana nagaa qabdan mindinno min hunaachuu no obsa yeroo takka warri wanna jette. Aywa kana dhiisa takka tama. Ayyee maal jette Yesuus akka waaqa hin taane ni amantaati?
ofii kan isaatiiyyuu dubbateera bar. Maal jedhee? Akka waaqan taane akka ilma namaa ta'e. Okay, kanaafuu ati Yesuus nama waaqa sun taane inni ergamaa rabbii teetti ni amantaa jechuudha. Of course ni amana. Rabbiin tokkichi akka jiru amantee jirta? Rabbiin tokko ka Yesuus hin erge san akka ta'e amantee jirta? Amanee jira sirriitti. Okay, Islaamummaan akka karaa dhugaa ta'e hoo amantee jirta? Isa kan hubattee jirta moo ganaa itti ilaaluudhaaf? Akkaataan ani itti hubadhe waa'ee hayimaanotii keenyarraa inni tokkoffaa maaliif Yesuus Kiristoos bakka tokkotti ilma namaati, bakka tokkotti immoo ani geetaachuu nan yoodammoo gooftaa keessanii jedhee jira dubbateera. Soodammoo nama qubni tokko jiraate tokko narraa cite tokko kan koo mitiin jedha moo matsaafatu soban jedhare. Kanaafuu gooftaa Yesuus Kiristoos ergamaadha dee namana. Inni waaqa miti jettee amantaa jechuudha. Okay. Rabbiin tokkichi akka jiru isa Yesuusin ergisan Yesuus uumamaallee akka ta'e amantee jirta jechuudha. Amaneera sirriitti. Islaamummaan dhugaa akka ta'e amantee jirta? Okay. Ati jechuun miira keessa seentee namni gariin miira keessa seenee fa'aa kiristaanotatti fa'aa aaree ta'uu danda'a. Atammoo hubannoodhaan argattee rabbiif jechaanii amantiin dhugaadha isa kanaati. Karaan jannata seenuun karaa kana jettee hubatteeti moo namni miira keessa seensifnaan yookaan aartee akkas taateeti moo? Namni miira keessa na seensee osoo hin taane wangeela keenyarraa waa'uma xiqqoo ishii dubbisu duubatti waan deebi'ee garuu wayinaa baasisiif hin dubbisaanu. Wangeela Yohaannis boqonnaa tokkorraayyuu maal jedha sagalichi durmaa durseeyyuu ofiisaatiyyuu waaqa ture jedhe sagalichi sun eenyu? Waan namaaf hin galle waan sagaleen ka eenyuuti eenyu dubbatee wanni kun hundi isaa waan namaaf galuu miti. Kanaafuu akkuma gabaabaattu isumarraayyuu isumayyuu osoo hin xiqsichayyuu dubbadhee gahaadha jedhee egaa amana garuu akka kootti. Yesuus Kiristoos beeytee nuti muslimtoonni akka amannutti ergama rabbiiti dubbii rabbiitiin dhalatee jennaani. Dubbii rabbiillee geessaatiin ture. Dubbii rabbiidha lafarratti geessaa ture. Dubbii rabbiidha namatti maatiin ture. Dabalataan inni illee dubbii rabbiitiin dhalate. Rabbitu ta'e jennaan argame jennaan argame. Argama rabbiiti. Argama rabbiiti yookaan ammoo uumama rabbiiti. Rabbitu isa uume. Hojii eenyuti? Hojii rabbii subhaanahu wa ta'ala yookaan uumama rabbiiti jechuudha. Rabbitu isa uume. Uumaa samii dachii Allahatu isa uume jechuudha. Maryam illee sumatu uume. Inni ergama rabbiiti dubbii qajeelaa dubbachaatiin ture saba Israa'el akkuma inni Maatewos boqonnaa 15 lakkoofsa 24 irra dubbatu ani warra akka hoolota mana Israa'el karaa irraa badaniif malee hin ergamne jedha. Si galtee inni saba Israa'eliif ergame saba Israa'eliin karaatti deebi'a jedhe. Amantiin kiristaanaa hojjedhaan jennu. Wannummaan kiristaana irratti haasofnu isa kana si galtee. Macaafa kanalleen kiristaanotatu Yesuus erga ol fuudhameen booda barreessanii ufuma isaaniitti walitti qabatan malee Yesuus qubarraan qabu. Macaafallee barreessaan jennee barreessellee ittiin kennine. Achumaas wanni hundi isaatu godhan. Si galtee Quraanillee ka dubbatu makan. Quraanni Yesuus hin salphisu. Ergama rabbiitiidhaan ni kabaja. Hordoftoonni isaadhaan warri isa hordofan, warri dhugaadhaan isa hordofan, warri isaan ergamaa jedhanii ergamummaa isaatiin isa hordofan akka rabbiin isaan tumsu dubbata. Isaan akka jannata seenan dubbata. Maryam illee salphisu Quraan. Haadha isaallee salphisu. Zarii isaallee salphisu Quraan. Osoo sila Quraanni ka Arabaaf bu'u taate sila maalii fi Maryam hin faarsa. Achumaan waan nasiimu barbaadu Quraana keessatti namni jiru dubartiin maqaan isii dhahamtee beektee dubartii takka qofa jira isiinis Maryam. Maryam hin malee dubartiin takka illee Quraana keessa hin jirtu maqaan isii dhahame. Rabbiin maaliif maqaa isii dhahame? Maaliif intalli saba Israa'el? Maaliif Rabbiin maqaa isii dhahame? Kuni guutuun isaatu akkasiidha. Waliigalatti Islaamummaan dhugaadha jettee barattee hubattee yoo jiraatte waan gaariidha. Yoo waan gaafis ta'u qabaatte ammoo gaafii gaafattee erga sanii shahaadaa qabachuu dandeessa. Yoo ammoo sirriitti sii galee tokkichummaan rabbiidha siif galee sadan tokkummaa waaqaa wanni jedhamu kun akka sirrii hin taane si hubatamee Yesuus ergama rabbii akka ta'e malee akka inni waaqa hin taane yoo siif hubatamee ittiin jedhe shahaadaa si qabsiifna. Tamaam garuu wanni guddaan siin jedhu waa hunda caalaati. Ani irra caala kan gaafii
Unti ta'e keessan keessa osoo hin taane waanuma keenya keessaan sii dubbisaa gisee tokko wangeela eenyurratti bakka inni daa'immanis horiis fixaa kan jedhe tokko hin jira. waa hunda fixaa jedha lafarra dhabamsiisaa jedha wanna Saamu'eel boqonnaa 10 Saamu'eel tokkoffaa boqonnaa 15 irra boqonnaa 15 lakkoofsa tokko irraa kaasee ittiin dubbata waan ajjeechaadha jechuudha. Lafarra fixaa jedha san qofaa miti dubartii garaa qalaatii garaa keessaa qalaatii daa'imman keessaa yaasatii dhakaadhaan tumaatti ajjeessa akka jedhullee jira. Museedhaan ganda waan lubbuu qabu guutuu fakkeenya isaa Iyyaasuu boqonnaa 6 yoo fudhatte waan lubbuu qabu tokko nan bisinaa jedha lafarra fixaa jedha dhiiraaf dubartii guutuu isaa. Lola macaafa keessaa yoo fudhatteetiin jette akka malee nama sodaachisa. Kunilleen dhugaadha. Ati akka hundatti wanni siin jedhu ati miiraan yookaan namatti aartee jennaan shaadaa qabachuuf immoo dhugumaan hubattee amantii dhugaatu kana jettee hubatteetiin islaamummaa qabachuudhaaf. Lakki ani namni na aarsee osoo hin taane miiraanis dhufee osoo hin taane namnis immoo dirqama na qabsiisuudhaaf namni na fide tokko hin jiru ofii kan kootiitti yaadee hubadhee jedhee. Garuu immoo irra caala akkan islaaminnatii kanas baruu wayidammoo akkan waa'ee kanallee hubadhu kan na godhe nama tokko. Garuu immoo namni dirqamaan na qabsiisu hin jiru ofii kootii fedha kan kootii itti amanee dhufe malee namni dirqamaan wayidammoo miira keessa galee dhufe hin jiru. Okay, tamam. Tole. Waanumatti jette dhugoomsi namti sii galte sababaan ati fedha kan keetiin fedhuma godhatteeti islaamummaa qabachuuf malee wani duubaan dhibba sitti godhe hin jiru jechuudha. Akkana taanaan yoo rabbiidha inshallah rabbiin si hawwafu gas yaa dhaabu sirriitti dhaabbadhu. Maaliif akkana siin jedhe si fakkaate yeroo garii ijoolleen gariin isaanii nu bira dhufanii miira keessa seenanii faa yeroo garii dhufan jiru eeggasan islaamummaa qabatanii torban tokko gaanii kaanii usuman baratiin kiristaanummaa illee baranne ergasan islaamummaa illee usuman baratiin duuba deebi'anii islaamummaa keessa turree akka gurbaa tokko faa argitee jirta isaa islaamummaa keessa dhaqeetiin deebi'ee jedha. Maal muslimni maal waaqessaa jenna Allah beektaa jennaan Allah hin du'e jedhanii jedha. Du'e jedhanii tamananii jedha. Muslimni akkana jedhee tamanu jiru hin hubatu jechuudha. Akkana jechuun islaamummaa illee dhufee nu banne duuba deebi'ee waa hundattuun oolle jechuudha. Akkas akka taatu hin barbaadu. Latti daandii sirriitti nama qajeelchaa kanatu ammoo muslimni ortodoksii ta'uun kanatu ragaadha jedheetini. Bani ka bakkicha jechuun Haydar bani mee bakkicha. Kamiin? Ammoo. Kifile huletti miiraa fuletti sana bani. Barri waan biraa haasanii barri osoo wal fakkaate barra kun barri waan gara garaa haasanii barri. Amma mee waan isaanii sana bani ragaa isaanii sana quraanarra. Innu jedhee barri rabbiin kallattii karaa sirriitti nama qajeelchaa jedhee barri malee waan biraan jenne beeka. Isaatu ammoo ragaadhaa jedhe. Way. Nabiyyiin Muhammadis ergamaa rabbiitii fi gabricha rabbii akka ta'an ragaa nan baha. Isaanis yookaan Yesus Kiristoos ergamaa rabbiitii fi gabricha rabbii akka ta'e ragaa nan baha. Inni waaqa miti. Nama malee. Alhamdulillah rabbil alamin. Hawwiyyee baga rabbiin si gammachiise. Baga rabbiin islaamummatti si fide alhamdulillah hedduu si gammanneetiin jirra. Waan si rifachiisu waan tokko hin qabdu. Alhamdulillah dukkana keessa gara ifaatti rabbiin si baase. Sadan waaqa tokko waan jedhamu keessaa gara tokkichummaa rabbiitti rabbiin si fide. Gammachuu guddaadha walillahi alhamdu wal minna. Ati kana qabattee yoo duuteetiin jette jannata rabbiidhaan subhaanahu wa ta'ala dhaalta. Yoo kana malee ammoo ati waan biraa rabbii wajjin kadhatte waan biraadha yoo rabbii wajjin waaqessite waan biraadha yoo rabbii wajjin kajeelte ammoo ibidda jahannamiidha kan namni deemu jechuudha. Rabbiin raga si dhaabuu sirriitti jabaadhuutti dhaabbadhu.
Cinqaan garagaraa sitti dhufuun mala. Maatiin kan keessi cinquun mala. Hiriyyaan kan keessatti bilbiluun mala. Laakiin eega amanteen kiristaanaa ka duraan keessa dabarteessan. Amma itti deebiteetiin fuuldura duubatti deebi'ee hin baradha jetteetiin olii gadi hin kaatiin. Islaamummaa kana gattaa'eeti baradhu ka itti dhufte kana baradhu. Isa kana sirriitti hubadhu. Amantiin kiristaanaa kamatu ati beektu sani waan biraa of keessaa hin qabu wanni inni of keessaa qabu Yesuus waaqa gochuu Maryamiin kadhachuu yookaan Gabreelii kadhachuu Mikaa'elii kadhachuu. Kun hundi isaa waan Rabbiin hin jaalanne. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. مني كرنا مني سجدهم دمتو كالله ربي توكيشاتي ربي توكيش وجه ولين كرتنا جاء ربي سبحانه وتعالى. وني تقول لي وني كرت منجور سيقال إنه ما وروني كرت منسونيو وروني كرت منسونيو يبتغون إلى ربهم الوسيلة. قال ربي سانيتي أكمت جينيا أكمت ربي نجبر أكمت ربي سجن ناجرا إسانو يرى جلال ربي ربر بادن أك ربي سان جالته بربادن. يسوع ينفرد هنسا قديج رامي ما تعرف كيست مريم ينفرد هنسا قديج ما تعرف كيست هنسا قديج رامي جبريل اللي ميكائيل اللي نبيون هندو ون هندم تو يؤمن هندم تو ربي كي يا ربنا فرارم يا رب كنا نقول إجر ما تعرف كيست يسوع يمال جد مال هلكن قوتو يا أب يا أبا يا أبا إجالة لكن كيوتي دبني كنا كنا ردبرو ولا قول إجر ربين كرتا يجو نوتيل ربين كرنا يسوع اللي يرو كرتان يا أبا تاچين هو جد أكرت داجر مالي أنا كرت دانجن مريم كرت دانجن ما جي ميكائيل كرت دانجن جبريل كرت دانجن أبا تاچين جتشون أمو إسان تجتشون هي كبيرة أنكم إسا هندما أميدا سيقالتي إسا هندما أميدا كان أفواتي ولي قدين سوتشو إن توكيشوما ربي راكبتي توكيشوما ربي إرتي مرمى كان كيكين مالي أبدا وني توكولا كسيار كان فوني إسيتي نكبت وتي تنجرات إتي رتي دوي olii gadi socho'in maatiin kan keedhanatti kamanii akkana godhan jettee lubbuu kan keen dhabin wallahi siidha rabbiin sin dhiisu wallahi lubbuu kan keedhaa kana guyyaa qiyaamaa yoo oolfachuu barbaadde guyyaa haadhatti illee nama fayyan abbaan illee nama fayyan obboleessi nama fayyan guyyaa fuuldura rabbiidha hundumti keenya kophaa dhaabban sigaltee hundumti keenya rabbiin subhaanahu wa ta'ala gabrichi hundinuyyuu kophaa isaadha dhufaa jedheetiin dubbataami gabricha ta'eetiin guutuun kophaa dhufa jedha rabbi guyyaa san faayidaa kan keerratti xiyyeeffannaa kan kee kennu rabbii kan keetti amante rabbiin si wafaq namoota kumaatama miliyoona lakkaamu keessa rabbiin si fedhatee akka ati karaa islaamummaa dhuftu rabbiin si godhe amma immoo kan barachuu qabu kan jabaachuu qabu kan irratti jabaachuu qabu siidha ijoollee musliima gariin ilaalin tawaan hamaa hojjettuun ilaalin durriyyeen ilaalin namoota gaggaarii jiran laali itti hidhadhu namoonni muslima keessa durriyyeen jiraachuu danda'a si miidhuu danda'a itti akka callistee jala deemtee miidhamin namoota gaggaarii hojjetan namoota waan gaarii hojjetan ilaaliiti isaanitti barumsallee baradhu aan islaamummaan maal dubbatti mee maal jechuudha caalatti nabi muhammadin kun eenyu isa kana guutuu isaadha gaafadhu baradhu islaamummaan amantii barnootaati callisi amani siif hin galu hafuuraan malee siif hin galu hin jennu nuti መንፈስ ቅዱስ በቃ እንደዚህ አድርጎልናል እንጂ ነው እንጂ አመንቲን እስላምማ አመንቲ ሎጂክ خلاص እንጋፈተ ይኑበት ከራ ሲገሉ ሲብ ሰኒ ጀቹ ዮ ቶኮ ቢራ ሲገሉ ዳበ ካም ቢራ ደቂቲ ጋፈ ስርቲ ሲይፋ ጋላ ጀቹ እስላምማን አመንቲ ሰሙ ከንከ ወጂን አመንቲ ወበና ከንከ ወጂን ደሙዳ እስላምማን ጨልሰቱ ማረከን መተ አመኒ خلاص እንፈይታ አመኒ ሲን እንጀ ሲገላ ሲፊን ገሉ እንጀ ማን እንጀ ገሉን ድርቀማ ሲገልቴ ሲገሉን ድርቀማ አከ ከነት ሁበዱቲ akka kanatti gad dhaabbadhu siin jechuudhaaf yaa hawwi rabbiin si ajabeessuutii sirritti wanna jedhi taane ammoo mee namoonni wanna jettanii namoonni markazatti galchuu qabdanii yookaan bakka gareetti namoonni maktan eenyudha mee eenyutti kennina ahmad sittaa kenninu Aisha na jala jirti Aisha tti kennina ustaz Aisha yookaan Aisha ol seensi saayyeesin akkasii ol seensi saayye Aisha okay maqaan kan kee hawwiidhaami Maskal ofirraa qabdaati? Tanga. Okay. Maskala ofirraa baasti turte? Waggaa guute. Masha Allah. Waggaa guute kaata. Ada niyyaan kan kee hanga niyyate turtee jirta jechuudha. Haga islaamummaa qabachuudhaaf jecha murattee turtee jirti. Okay, bareedaadha. Rabbiin si haa qarqaaru yaa hawwii teenya jabaadhu sirriitti
wani si cinqu tokko illee hin jiru inshallah kuno Maryam tun illee ijoollee islaamummaa keessa ijoollee kiristaanummaa keessa islaamummaa qabatte amma jabaattee jirti kuno akkuma argitu kana Maryam daadhii ta'e jedhamtu tana mee haa dubbattu warra kaaniif illee boodarraan kennaaf isin boodarraan kenna yaa jamaa Maryam dubbadhu mee السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شكرا لك. نقوم الحمد لله هويت أنا كيف لمي التيمي مي تكو تكو أكادا تبرتني كنت نبي ربردو جليني سمردوني نعم إن شاء الله ما شاء الله الأندرسي بوليتيك هي بقى ربي الإسلام ما سيف كنه أنا تاجنا مرات سجى بيسه يو غري برباد إن شاء الله غري كيا وجسيني ولين كرانا اللي قوتي برتولا ولين بردا يو أيام توتات إن شاء الله بقى ربي تكلم أيام توتاون دركمات إن شاء الله لكوزي كيسام فراتين فولو دي بيسي في هوية أتلين فولو قولي تلا كوزي فرات وتيج كيسنسيسي إن شاء الله أستاذ. أيتو لينشي سيا في أحمد دبّت أمينم تكو كيسا دبّت أتي أتشبوداني أنا اللي ساتين كابو جولة كذي كيسو مسني كنا بوليتيك يا بقى ربيني بدك يساقر جنة تسيفي دي ربين رتك السيارابو إسلام ما كيست ربي سياسة وچيسو warra garii warra miidiyaa rolii gadi fi gullaalini baradhu taa'e ijoollee musliimaa lallaalini ijoollee duriyyee garaagaraa miidiyaa kana warri baay'ate namni nagaan muraasa lakkaameeti kan argamu warra miidiyaa irraa hin laalini sirriitti jabeeffadhu tiimii Maamoo Ahmad kan galjallee koo kana jirtus fooloo godhii waan si rakkise keessaan gaafadhu waan si rakkise hundee keessaan gaafadhu gareetti si aanaitu gareen immoo fedhii isee sun taanee geessuun keessan dirqama ijoolleen fedhii sun taanee fedhii keessan hin geessuu qabdu sin fedhii isee sun taanee geessuun dirqama sinni soraatti waan ta'eef keessottis immoo akkaataa dhiqannaa akkaataa salaataa hunda akka barsiistan hunda keessan hin jedha ani asumatti hin gabaabsa inni nama keessummeessan assalamu alaykum warahmatullah وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بركاته يا ويا تيمي مع أحمد تيجو تنا أرجته أحمد جل جرتو كنا لين شكلنا جل جرتو سان أرجته مي إسيله فولو قديتي فولو دي بيسيتي سيادو بيستوتي لكوزا كنيتا في أرجسني غير سيادة بلتو وان سيرك إسيله قافت دوني God. Hayya God. أوكي ربي سياجا بيسوا أبشري نامني سبيرة جرامة لا مسلمة مدينة من برجران. أوكي ركون كابو إن شاء الله سيابر سيساني أتلين جنة أتلين برسيسيني وان أموكنا برسيسيني جنة جرتا Tasra ko kabu waan before barsiisan illee waliin baradhuu rakkoo qabu. أوكي أتو برسيسين خلاص أموكنا برسيسانيتي جيتي أدا برسيساتيني أمو وانا جراتي غير تلفيدا هريا غردا جبيساني ربين سياجا بيسو جباد تمام سرتي جباد هوي أبشر أستاذ إن شاء الله بركز اللي وليس اللي ولين baradhuu أبشر rakkoo tokko qabu. أوكي ربين سياجا بيسو تمام ربين سياجا بيسو جباد جولين با اجرا جولين اسلام ما قبته جولين جلا كان جيران با اجران جولين با اتو جيراني سيقو فاميتي يكوان سيقو فتايتي ستين اغامين جيچورا فدو جيران دباتما لكامن اكاسي تايي مي جولين برادا گيسو ميسن سايا جرتا سايا وان دبچو بربادو جرات دبدو مرحبا أستاذي شكرا جزاكم الله خيرا أتلين بقى قرا من تاكيد ألوتات ديبتي يا من تانكونا من تافطرة من تانا من الرتي أمامودا إرقا ألتي بودا قيوتا مراسا بودا بشان انشوبا بودان أمن تان قسر راج جيرمي مثل ما كيستا مو بشان انشوباني أمن تانا مرة جيرون انجرو بشان انشوباني أمن تانا مرة جيرون جو سبغة الله شوبا مين سما ربيتي كربي أصلا أمن تاكنا نوافتن وجدشو داني لما فاني lallabaa fi wanna akkana kanaa miidiyaa irra bahanii haasa'urraa daawaan gaggeessuun osoo jiru maatii kee ahlii kee obboloota kee bilbiltee hiriyoota kee karaa keessaa asoofsiisuun otuma jiru miidiyaa irra bahanii lallaba jechaa maal jechaa oolurra sila akkuma ustaadii fi Ahmad Faallee siidhaamanii ijoollee kunoo Maariyaam faa wajjin ijoollee as keessaa sii kennamanii wajjin barumsa islaamummaa irratti gadi dhaabbachuudha. Islaamummaan siluma ilmi fa'alam annahu laa ilaaha illaa duruma wanna hunda dura beekumsatti rabbiin nu ajaja waan ta'eedhaaf barachuu qur'aana dubbisuu barachuun dirqama keeti. Qur'aana ammoo ji'a 2-3 keessatti xuruufota isaa fittee
dubbisuu hin eegalta waan ta'eedhaaf rabbillee inshaallah irratti si gargaara barumsa irratti jabaadhu lallabni hin qaqqabaan jedha. Assalaamu alaikum ustaadhi. Rabbiin si ajajjabeessu rabbiin si ajajjabeessu yaa hawwiyye akkasii jabaadhu sirriitti hin laafin waan tokko hin sodaatin inshaallah wanni tokko inni si sodaachisu hin jiru jabaadhu sirriitti gad dhaabbadhu baradhu waa barattee jennaan waan hunda dhaabbachuu dandeessa. Sumayyaa ni beektaa miti Sumayyaa Tasfaayii ni beektaman beektu. Beeka. Eeywa kunoo isiin illee ijoollee ortodoksii keessaa dhufte kunoo dinqinees tanaallee ilaali dinqinees jirtaasaa dinqinees tayyatu tun illee amma waggaa jala dhiyaatu jirti alhamdulillah dubbadhu mee dinqinees. Assalamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jirtani ustaz. Naga jirta akkami? Fayyuma alhamdulillah maqaan kan kee kasiibaaf le suni bilaasha ta'e isaa eessatti bade. Ajiiba moo maal jenne isa? Aishaattiin barreeffadha bakka kana booda. Naa kun illee inni ta'a dinqina jettee nafne maal dinqiidha waan ajaa'ibaati kun. Akkas ustaaza obboleettii teenyaa wayii bakka nagaan nu dhufte siin jenna. Ustaazonni illee barattoonni illee siidhamanii jiranii waan hafeen jiru. Yoo hafe maaliin ni beektaa yeroo baay'ee ijoolleen keenya viidiyoo waraabanii nashiidaa dhaggeeffatanii poostii godhanii yaani gareen seenanii jechuudha. Gareen seenanii achi immoo booda achumarraa itti asaa oolan deebi'anii immoo nashiidaa gidduudhaan sirba fa'aa lakkisuu jechuudha. Akkas gochuu hin qabdu. Yoo gareen hin jiraanne irri kun bilbila tokko namayyuu ani markaza keessan jedha dhugaa rabbi. Inna kootuu ijoolleen jiraachuu baatan nuti siqiin wajjin baradhu sin jenna. Ammallee bakka kana wanatti fakkaatan gidi. Ayyee rabbiin kuno dinqineeshiin tun iyyuu akraarii turte kun ortodoksii akraarii turte ergasanii karaa turte waa meeqa goote kun alhamdulillah islaamummaa qabattee kun gad dhaabattee har'a kana sirriitti barachuu jirti. Isiillee dubbisuu dandeessa. Ijoolleen amma asirra jiranii ijoollee baay'ee jiranii beeki ijoolleen islaamummaa qabatanii hedduu jiranii ati kophaa kan keenyu dinqineeshiin illee dubbisuu dandeessa. Isiin illeen waggaa tokko geesse amma? Waggaa darbee jira alhamdulillah. Masha Allah waggaa dabartee? Waggaa darbee jira gaafa zaanatti fakkaatee xiqimtii kana. Akka kana dhawiyyeenna wanti tokko wanti si dubbatti si deebi'u jiruutti rakkanneetti dadhabne waggaa meeqa guutuu wangeela dubbisnee anuma argite kana wanti namoonni tokko mee otuma amma daa'ummaa keetti homaan beenne amma erga bante wanti dubbatti si deessu matuma hin jiru jechuudha. Yesuus waaqa miti jennee dhufneerra miti waaqa kan jedhu yoo argine boru ganama nan deebi'ee garuu hin jiru. Akka kanaadha waree isinitti baasnu ustaazonni keenya illee dadhaba fakkaatanii jabaadhus. Rabbi si ajabeessu hawwiyyaa akkasiiti dubbisiin ijoollee hundaa'u ati amma sitti dhufti peenteen faate sitti dhuftee Yesuusi jaallataa Yesuusi fudhataa ol siin deema samii keessa ol si fudhataa kootu deebi'i maal si godhi Yesuus si barbaadu jira na jala badde siin jedha siin jedhan kun dhugaa miti ati callisii jala cufiitii biraa deemi siin jechuudha. Saaraa jirtaa? Saaraan tun kiristaana seera. Tana keessummeessine mee deemnee rafnaa abbo. Saaraa jirtaa saa? Saaraa tajaajilti sun jirtaa saa? Okay. Neetworkiitu buuseenii. Maqaa ofiin beektu moo? Rakkoon qabu abshiri. Saaraan Islaama? Okay, tamam. Warra reefu Islaamummaa qabatee isaa? Ayyee akkasii hawwiyye rabbiin si alaafisuutii jabaadhu siin jedha. Tamam. Amma sa'aatiin meeqa yaa jamaa? Daqiiqaa 8 nu hafe daqiiqaa 8 boodanii irraa bu'a.
Rabbiin sinaa laaffisuun tuma keessanii maal ijoolleen maaliif boossisaa ijoolleen? Isiniyyuu kan bo'ani maal nama bootta nama shaataa qabatu isinii bo'an malee ka waaqni sadii jettanii teessan. A'uudhu billahi namni waaqni ilma qaba jettanii ka teessan. Wallahi isiniif imimmaan isinii bo'uu barbaachisa isin. Isin alhamdulillah rabbil alamin rabbiin isii filateeti wanna jedhe ka isinii bo'an isin. Sababni isaa maalinni isaa karaa jahannama osoo ijaan argitan itti deemtanii bar. Karaan jahannam ifa gala moo ifa galaa miti yaa jamaa? Karaan jahannam naman dhibu ifa gala. Karaan jannataadhaa ifa gala. Waan nama dhibuu miti. Nama ija qabuuf addaan baanamaadha. Karaan jannataa akkamiin beektan? Karaan jannataa ifa galaadha. Nama ija qabuuf addaan baanamaadha. Karaan jannataa ifa turre jira beeki. Ifa guddaa turre jira. Karaan jannataadhaa ifa guddaa turre jira. Nama hundaaf gala. Isin jaamsu. Achi god hafuura malee siif hin galu. Hafuura malee siif hin galu. Qorsoo nyaattu malee siif hin galu. Peepsii dhugdu malee siif hin galu. Mirindaa irratti affeerattu malee siif hin galu. Chiipsii nyaattu malee siif hin galu. Yookaan biddeena laqeemsitu malee chiipsii nyaattu malee siif hin galu hin jedhamu inni kun. Karaan jannataa khalaas sitti himame yeroo takkaan si seena. Achi ofii garas ofii hin qabu. Karaan ibiddaa ammoo karaan ibiddaa bu'aan isaan beekamu yoo namaaf hima jettee ati isin amaasa wanni tokko waan addaan sii galuun qabu. Karaan ibiddaa karaa kanaan beekamu. Namaaf isa yoo jettee himuu hin dandeessu. Fakkeenyaaf amma karaan ibiddaa sagaagalummaadha. Sagaagalummaan bu'aan isaa maal yoo jettee himuu hin dandeessu. Bu'aan sagaagalummaa maali? Himuu hin dandeessu. Sagaagalummaa kana mee ibsisu siin jedhani sagaagalummaan bu'aan isaa faayidaan inni hawaasaaf kennu maali? Bu'aa hin qabu laata? Sagaagalummaa dhiisuun bu'aa qaba. Ifa galaadha karaa kanatti. Sini galaami? Farshoo dhuguunoo bu'aan isaa maali yoo jette bu'aan isaadha waan gad dhaabbata ibsuu hin dandeessu. Garuu farshoo dhiisuun bu'aa qaba. Sillaasee yoo ibsi jettee noo sadan waaqa tokko ibsi yoo jette laffi wada waraan tashkarkaariidha. Asii achi deemaa asitti kaan waaqa godhanii asiin nama godhanii asiin ol fuudhanii achiin gabbuusanii sadan waaqa tokko qaamaan garagara isaa waaqummaan tokko kun waa beeka kun waan beeku kun inni ajjeesaa kun fayyisaa kun maal ta'a. Beeka wannummaan isaadha mataa si zoorsa siin jechuudha. Si galtee sadii ta'a tokko ta'a sadii ta'a dirqama sadii goota dirqama tokko goota. Isa kana amma kuni karaa ibiddaa jedhama inni kun. Karaa ibiddaa jedhama si galtee. Inni kun karaa ibiddaa jedhama. Wanni siif hin galle hundi isaatu. Yesuus maaliif du'e jettee kiristaanati gaafatte wanni inni sitti himu maal? Amma fakkeenya muslima bira yoo dhufte Yesuus hin duune jira muslimi. Yesuus hin duune nabiyyi. Maaliif hin duune ati jetteen islaam muslimaaf? Sini galtee maaliif hin duune ati jetteen nabiyyi rabbii kabajamaadha. Rabbiin nabiyyi kana nabiyyi guddaa kana durriyyeen akka qaama isaatti taphattutti rabbiin ittiin dhiisu. Nabiyyi isaadha kana ol fudhate. Tamam? Sini galtee nabiyyi isaa kana rabbiin kabajee ol fudhatee jedha muslimi. You know sini galaamiti isaa amma si galaami isaa bakka guutuutti amma si galeemi akkas. Nama dhibaama kun kiristaana bira dhaqe. Yesuus maaliif du'e? Garuu waaqa. Waaqa jedha. Nuti nabiyyi jenna nabiyyi kana rabbiin ni kabajaaf namatti hin dhiifne. Uumama akka namni itti taphatu hin goone. Isaaf tumsee jenna nuti. Bakka yeroo takkaan siif gala. Kiristaana bira dhaqe. Waaqa siin jedha. Dirqama du'uu qabaa siin jedha garuu. Astagfirullah wa ta'ala. Waaqaadha. Dirqama waaqa ta'uu qaba. Dirqama du'uu qaba lamaanii. Maaliif waaqaadha tayyib dirqama maaliif du'uu qaba akka isaan jedhanitti? A'uudhu billah. Nuti namaati nabiyyi rabbiiti lakki du'uun qabu hin duuneeti nabiyyi kana rabbiin ni kabaje sadarkaa isaa ol fuudhee rabbiin ni tiksee rabbiin subhaanahu wa ta'ala ni tiksee nabiyyi kana kabaja guddaatti godhee jenna. Nuti nama jennee hin duune lakki namni hin ajjeefne namni qaama isaatiin taphatu jenna nuti. Allahu akbar. Kiristaana bira yoo ammoo lakki dirqama waaqa ta'uu qaba dirqama ajjeefamuu qaba du'uu qaba khalaas. Maaliif du'a hoo? Sababni du'uu maali? Sababni du'uuf addaamtu muka wayii nyaate durii. Muka wayii addaami waaqayyo nyaatiin jedhan nyaatee jennaan waaqayyo dallaneeti nama abaaree. Waaqayyo nama ofitti araarsuudhaaf jecha ilmi isaa kana erge. Ilmi isaa kunilleen isuma. Muka ofii isaati uume addaamillee ofii isaati uume. Muka nyaatiin jedheen addaan muka nyaate.
waaqayyo deebisee addaamii dhabaare. Sanboodaan ammoo waaqayyo amma addaamiin ofitti ilmaan addaam kana cubbamaa godhe guutuu. Guutummaan keessan addaamirraa waan dhalatanii. Addaamirraa kan dhalatu fedha ofiitiin hin dhalani namni. Waaqayyo deebisee addaam akka horuu godhe akka addaamirraa ilmaan namaa uume erga ofiisaatti uume ka'e ammoo ilmaan namaa kana warra ofiisaatti uume kana cubbamaa uta godhe addaamirraa waan uumeef jecha. Hojii isaati kun hundi isaati. Sanboodaanoo amma ka'eetiin ilmaan namaa kanatti araaramuu qaba jedhee ilma tokko erge. Ilma sana akka ajjeefamu godhe. Ilmi sun ammoo isuma matama isaati. Kabiraatii miti inni sun. A'uudhu billaahi mina sheexaani irratti. Sini galeem? Waliigalli amantii kiristaana cuma kana. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Barane sadayne kofalle ya rabbi. Rakkanne wallahi. Waliigalli jalqabaaf xumurri amantii kiristaana cuma kana kalaas. Yoo xumuratan gaafii qaba boodarratti illee ta'u. Ayyee daqiiqaa lamani qaba gaafadha. Gaafii sadii. Gaafii sadii guutuun danda'u kasaatiin natti deebaati. Gaafii kama dandeessan kama lallaafoo gaafadhame. Ishi gaafiin sadeenuu wal fakkaati. Tokkoffaan dura waaqayyo jechuun maali? Maaliif waaqa ja'ame? Maaliif waaqa ta'e? Jechummaa waaqayyoo jedhu. Jechummaa waaqayyoo jedhu kunuu maali? Inni maaliif waaqa ta'e? Nama uumamaan addatti kophatti inni qofti maaf waaqa ta'e taakka. Inni lammaffaadhaa hoo waaqayyoon ilma namaa kana maaliif uume? Waaqayyoon Aadamis ta'ee hundaa'u maaliif uume? Inni sadaffaadhaa muka nyaachuutu irra cubbuu guddooma waaqayyoo biratti. Moo waaqayyuma kanaa cafaqanii ajjeesuutu cubbuu guddoodha. Aadam muka nyaate. Muka nyaachuudhaaf itti dallanee isa isaa hin dalladee maarree ta'a jeen. Okkee muka nyaate cubbuu. Waaqayyoon dhalate waaqayyuma kanaa qabanii garafanii haay godhanii fannisanii qiyaamaa takkitti itti buusan aadarraa ta'e kan. Muka nyaachuu muka xiqqaasa nyaachuutu irra cubbuu guddoo moo waaqayyoo cafaqanii ajjeesuu cubbuu guddoo. Eebbifama. Sini galtee kuni bari akka amantii kiristaanaatti deebisuun hin danda'amu. Akka amantii kiristaanaatti gaafiin sadiinuu deebi'uu hin dandeessu. Tokkoffaa waaqayyo maaliif waaqayyo ta'e kan jedhu akka maaliif waaqayyo jedhamee kan jedhu kiristaana biratti kiristaana deebisuu hin danda'u isa kana. Kiristaana biratti waaqayyoo fi namni garaagarummaa inni qabu guddaa miti. Sababni isaa waaqni nama ta'uu danda'a jedhan jirra. Karaa gabaabaa. Waaqaa fi nama waaqayyo fakkeenyaaf waaqayyoon nyaatan dhugaa namni illee nyaatan dhugaa kiristaana biratti nyaatan dhugaa fakkeenya Abrahaamitti gaafa dhufanii nyaatanii dhugan jedha. Dabalataan amma sammuu kunoo Yesuusiyyuu nyaatee dhugee jira dadhabee jira waa hunda godheetiin jira homni chigiree loom nama ta'uu danda'a waaqni jechuu isaan biratti. Nama ta'uu danda'a jechuudha. Bakka waaqaa fi namni kuni addaan ba'uun isaadha hedduu isaan biratti ulfaata. Deebiin qabu kiristaana kana irratti. Lammaffaa. Maaliif rabbiin nama uume namnummaan kun maal afarratti uumame yoo jedhame kiristaana biratti hin beekamu. Kiristaana biratti yoo keessa gadi buunee sirriitti ilaalle wanni rabbiin nama uumeef wanni fakkeenya ana uumeef cubbuu Aadam haa baadhuuf. Akka isaaniitti jechuudha. Nama tokko wanni waaqayyo uumuuf cubbuu Aadam akka baatuuf. Cubbuu Aadam erga baateen booda hoo Yesuusitti amanee akka fayyuuf jedhan. Kan dhukkubsachiisu illee isuma waaqni cubbuu Aadam haa baatuuf uuma eega sani ammoo Yesuusitti amanii fayyi jedhaan nama ta'e siif jecha nama ta'ee jira naaf jecha nama ta'ee jiraatii khalaas itti amanee jira jedhiitii fayyi jedhaan akka isaan jedhanitti akka kana kun amma loojikiidhaan sinii galansa namaaf hin galu. Sadaffaan maaltu irra jira fakkeenyaaf isaan Yesuus wanni du'ee fi sababa mukni addaan muka nyaateef muka nyaachuun noormaalidha. Addaamin nabiyyii waan ta'eef malee kun xiqqaadha waan xiqqaadha. Waaqni cubbuudhaan cubbuu fayyisamoo cubbuu kamtu irra caala dhugaadha. Cubbuu waaqa ajjeesutu waaqa miti nabiyyii ajjeesutu irra caala. Isaan biratti waaqa ajjeesuudha. Waaqni du'uu qabaa jedhan dirqama. Cubbuu kamtu irra caala muka nyaachuutu irra badaadha moo waaqa kana ajjeesutu irra hamaadha.
nabiyyi ajjeesutu irra badaadha moo isa kanatu? Yesus duudhaan cubbuun furamee jira. Akkamitti cubbuu duraa irraa nama furuudhaaf jecha cubbuun lammaffata san caaltu akkamitti dabalamtee dhufti? Kun gaafii normaali. Gaafii sirriiti kun. Macaafa keessa garuu argachuu hin dandeenyu deebii isaadha. Waan yoo laffi waraanii sanii tashkarkaarii isin jedhe isa yoo taate malee teessoo akkana deebi'aatu asumas zooraa ol yoo taate malee deebiin isaadha hin jiru. Garuu akka islaamummaatitti alhamdulillah amantii islaamummaa keessatti deebii hundi isaatu jira. Karaa gabaabaa tokko. Waaqayyo maaliif kophatti rabbii jedhame? Rabbiin maaliif kophatti rabbii jedhame? Allah maaliif kophatti Allah jedhame? Maaliifi uumamaa walitti hin qabamu? Wanni Allahin Allah ta'eef sababa waan uumamni ittiin himamu hin qabneef. Uumamni yeroo itti uumame qaba. Rabbiin hin qabu. Uumamni nyaatan dhugaa wayitti haajuma jiraachuudhaaf. Uumamni jireenya qabu guutuun isaa ta'u. Rabbiin hin nyaatu dhugu waan tokkotti illee naaju. Uumamni ofii isaatiin dhaabbachuu hin danda'u. Waan isa dhaabu qaba. Rabbiin waan tokkotti naaju. Garuu kiristaana biratti Yesuus kun ni haaju. Sidii galtee uumaan Rabbiidha subhaanahu wa ta'ala uumamni namaadha kuni sinigaltee ni dadhaba. Yeroo hundi jiraachuu hin danda'u. Rabbiin ammoo hin dadhabullee hin nyaatullee hin dhugullee hin du'ullee. Yeroo itti xumuramu qaba namni jechuudha. Uumamni kamiyyuu yeroo itti badu qaba. Rabbiin ammoo hin badu. Uumamni sinigaltee hir'ina qaba. Uumama fedhe yoo ta'e Rabbiin hir'ina hin qabu. Uumamni uumamaadha. Uumamni uumaan ta'u. Uumaan ammoo uumaman ta'u. Walitti hin seenu. Garagara. Uumaan uumaadha. Uumamni uumamaadha. Garaagarummaa qaba. Garaagarummaa fagoo addaan qaba. Sifa keessatti, afcaala keessa, hojii keessatti, waan hunda zaata keessatti illee garaagarummaa qaba. Rabbiin naman ta'u, namni Rabbiin hin ta'u. Yeroo garii kiristaanonni maal jedhanii gaafatan? Rabbiin keessa waa hunda danda'a. Waa hunda gochuu danda'a Rabbii keessa. Gochuu danda'a. Tayyee. Nama ta'uu danda'a jedhan. Ta'uu fi gochuu waan garaagaraati. Nama ta'uu danda'a akkamiin jedhama isaa? Gochuu danda'an erga jiraate, erga Rabbiin jiraate, Rabbiin subhaanahu wa ta'ala erga jira ta'e nama ta'uu danda'an jedhamu. Khalas Rabbiin jira. Ta'uu danda'a akkamiin jedhama isaa? Duuba deebi'amoo maal jechuudha isaa? Astaghfirullah. A'uudhu billahi minash shaitaanir rajiim. Rabbiin Rabbiidha khalas. Rabbiin erga Rabbii ta'e, Waaqni erga Waaqa ta'e argame nama ta'uu danda'an jedhamu. Gaafii akkanuma wanna gaafii hin jirredha. Akka maal jechuudha isin fakkaate? Akka maal jechuudha? Fakkeenyaaf ani nyaata nyaachuu danda'a wal kaase. Nyaata nyaachuu danda'a. Garuu qaara ta'uu danda'a akka jechuudha. Qaara ta'uu danda'a wal. Qaara nyaatu san. Wal buddeena nyaachuu jira, shiroo nyaachuu jira, waxii nyaachuu jira. Gaafii namni akkana jedhee nama gaafatamu isaa. Awwal nyaachuu danda'a, nyaachuu danda'a jedhee deebise. Awwal qaara ta'uu danda'a, waxii diimtuu ta'uu danda'a. Akkana jedhee namni nama gaafataasa. Maal wal qabatame kun lamaan waan garaagaraatiimi. Rabbiin waa hunda ta'uu danda'a, waa hunda gochuu danda'a, danda'a. Nama ta'uu danda'a, gaafii wal qabatu miti garaagara, fagoo danda'a. Rabbiin erga Rabbi ta'e nama akkamiin nama ta'uu danda'a hin danda'u akkamiin jedha basa. Waan hin jirredha bara. Isin galtee? Fakkeenyaaf amma ani awwal kaasee akkuma dura isiniin jedhe isa nyaata nyaachuu danda'a awwal, nyaachuu danda'a. Garuu nyaata san ta'uu danda'an jedhamu. Nyaachuu danda'an jedhamu. Kanaafuu Rabbii fi nama ta'uun Rabbiif hir'ina malee dabalteedhaaf uumaman ta'u Rabbii. Uumamni hir'ina qaba, Rabbiin ammoo hir'ina hin qabu. Kun gaafii tokkoffaa. Gaafii lammaffaadhaa Rabbiin gabaabsi nu hima. Rabbiin wani nu uumeef wamaa khalaqtul jinna wal insa illaa liya'buduun. Haa isa tokko coomsunuuf, haa isa gabbarruuf. Ani cubbuun kiyya kan herreegamu. Yeroo ani guddadhee cubbuu fi gaarii waan gaarii addaan hubadhee achi boodan dalaguu eegaleen boodan irratti herreegama. Wanni gaariin illee san tunaa herreegama malee Rabbiin Addaamin isa hin beekne. Addaamin hin beeku. Quraana irratti dhagaye malee hin beeku. Hewaan hin beeku. Hawwaan hin beeku. Aadamin hin beeku. Muka san bira hin jiru. Mukatti illee hin beeku. Isallee hin deeggar. Ammayyuu isa deeggarutti hin jiru. Baga nyaate jechuutti hin jiru. Isarra kan uumame ani fedha kiyyaan Addamirraan uumamne Rabbitu na uumee jenna lafumarratti uf argee. Gaafa haadhaaf abbaan kee wal fuudhan iyyuu hin beeku. Rabbiin na uumee ka'ee cubbuu Adam narratti fe'aa sabaadhu naan jedhe. Maal? Nagaami. Adli Rabbiitiin subhaanahu wa ta'ala Rabbiin haqa dalagame. Kana bar namnuyyuu hin dalagu kana namnu hin dalagu Rabbitti qabamuu dhiisiiti. Rabbiin na uumee ka'ee osoo ani hin beekan filannoo kiyyaan Addamirraan dhalan.
Eega dhaladhee iyyuu ammoo waa'ee addaamiidhaan quraana irraa baradhe malee isa iyyuu hin beeku. Isallee hin deeggarrellee muka sammuree ittiin kennin. Ani maaliif rabbiin addaam abbaan kan kee ka duraadhaa tokko muka nyaatee ati gaafatamuu qabda maanaan jedhe. Falsafaan kiristaanaadhaa kanarratti dhaabbatti beekaa. Ayidooloojiin isaanii kanarratti dhaabbata. Addaam muka waan nyaateef jecha nuti hundi keenya isarraa waan dhalanneef cubbama ta'uu qabda. Akkamitti? Nuti filannoo keenyaan osoo dhalanne dhugaadha. Garuu filannoo keenyaan hin dhalanne rabbitu nu kana rabbiin islaamummaa keessatti kun guutuun isaa diigama. Islaamummaa keessatti ati kan gaafatamtu waan ofii kan keetti dalagdi. Rabbiin nagaa barsiin jedha erga geesse erga waan gaarii fama addaan beekte samboodaan waan gaarii yoo hojjette rabbiin galata si galcha waan hamaa hojjette galata si galcha. Tamam? Ati ofii kan keetti irraa gaafatamta jechuudha. Ofii kan keetti irraa gaafatamta malee wanni addaami wanni akaakayyuu kan keetti ababayyuu kan keetti waan si galchuudha. Rabbiin kalaas lafarra si uume kalaas waan nu ilaalatuudha. Kun akkana. Waliigalatti kun islaamummaa turre deebisuu danda'a jechuudha. Kan sadaffaadhaa kan ustaazamdiin jedhan ammoo cubbuudhaan deebisan. Cubbuudhaan hin hiikamtu. Rabbiin addaam muka nyaate jedhee ganaa Yesuus hin ajjeesaa miti. Anayyuu hin ajjeesu Yesuus hin dhiisi. Yoo addaam muka nyaate addaam hin ajjeesuusa. Sulmiidhaan miti addaam waggaa 930 jiraachiseedha macaafa isaanii keessa. Nama muka nyaate waggaa 930 jiraachisa. Nama muka nyaatiin ilma isaa jedhame sana waggaa 33 qofa jiraachisa. Mindinnaw? Maali chiggiriin? Nagaadha biyyi. Kun addaam waggaa 930 jiraate jaarsi umrii nama meeqaa nyaate addaam alayhi salaam. Jaaromee umrii nama meeqaa nyaate? Dargaggeessa waggaa 33 ajjeesa isaa sababa cubbuun manguddoo waggaa 930 du'eetiif jecha. Yoo ajjeesuu barbaade maaliif addaamiin ajjeefne kalaas inni ta'a kunoo. Addaamiin ajjeesee kalaas ofirranni. Inni kun waan hin jirre isin galte. Cubbuu namaadha namni baatu hin jiru. Walii galatti waaqni ajjeefamullee hin jiru nabiyyiin akka bifa saniin ajjeefamullee hin jiru. Alhamdulillah islaamummaan kana hundaaf furmaata goote kun ayidooloojii dogongora irratti ijaarame. Yesuusidha waan kana hin dubbanne waan kiristaanoo lafaa kaanii uumanidha waan qeesii paasteriin wal gaheetu waan uumedha kuni. Rabbiin keenya subhaanahu wa ta'ala dhuma hundanuu haa qajeelchuu. Numa hunda rabbiin subhaanahu wa ta'ala haa qajeelchuu. Isaan illee rabbiin isaan haa qajeelchu. Karatti rabbi isaan haa deebisu. Kanuma Ustaaz Hamdi isin deebee jedheetii yaada cinaallee taatu amma irraa bahuudhaafi. Qaceello deebistaan ustaaza barakaa rabbi sin haa godhu yoo rabbiin keenya nu mijjeesse waggaa biraatii gaafii gaafannaa garuu ammoo dubbiin afaaniin lolla hadhu takkaa jira taniin afaaniin lolla hadhu san maalidha kiristaanonni kuni hundeen isaanii bu'uura Iyesuus irratti hundeeffama moo bu'uura Phaawulos irratti hiyyeeffaman dubbiitamtu bira fudhatama qaba ta Iyesuus immoo ta Waaqayyo abbaati immoo ta Phaawulos. Paulos irratti hundeeffaman isaan Paulos wal quba qaban Yesuus wal quba hin qaban. Osoo Yesuus hin hordofanii bar osoo waan jecha Yesuus qofa irratti dhaabbatanii barqaata islaamummaa qabatanii. Yesuus bar osoo akkuma ta'ettu akkuma harrafame sanittu macaafa isaanii jecha Yesuus hirkifamu osoo qabatanii bar baay'ee tokko islaamummaa walitti dhufan. Garuu karaarraa isaan oofee jedhee jechoota namoonni biraadha dubbatanii. Yesuus osoo Yesuus jedhu maal Yesuus ani hin dubbata bari naan maaliif nama gaarii naan jettu Waaqayyo tokkichatu gaariidha jedhe. Yeroo kadhattanis yaa abbaa jedha kadhadhaa jedhe. Ani abbaa koo duwwaatu beeka malee guyyaan dhufuyyuu jedhe. Guyyaan dhufuyyuu laata. Guyyaan dhufu saniyyuu isatu dhufa beek. Guyyaan dhufuyyuu abbaa duwwaatu beeka malee ani illee beeku jedhe. Ani humna kootiin homaa gochuu hin danda'u jedhe. Maalan bifate isaa yaa jamaa. Mee maaluma bifate kanaa ol maaluma jedhaman jedha. Mee kanuma ol maal namaan jedha. Wannummaan namaan jedha maaltu hafime wanni kanaan boodaadha. Abbaan na caalaa jedhe. Waa hunda sannaa kennee jedhe. Dubbii isa tunatti kennee jedhe. Hojii isa tunatti kennee jedhe. Osoo Yesuus taman taate waan sila waa hunda rabbitu abbaa tunatti kennee jedhee dubbate wannummaan inni hambifate jira kanaa ol. Humna kootiin homaa gochuu hin danda'u jedhe. Irra deddeebi'e. Abbaan hundumarra caalaa jedhe. Yeroo kadhatte yaa abbaa keenya isa waaqarra jirtu jedha kadhadhaa jedhe. Cubbuu keenya nuuf dhiisi jedha kadhadhaa jedhe. Ani humna kootiin homaa gochuu hin danda'u. Ani gara Waaqayyo kootiin Waaqayyo keessanitti ol nan ba'a. Ani maaliif gaarii naan jette nama gaarii naan jettan Waaqayyo tokko jedhu waatu gaariidha. Sini galtee
guyyaa dhufaansa kootiidha ani hin beeku abbatu beekaa jedhe guyyaa dhufaansa isaatiyyuu ani hin beeku tamaam guyyaa dhufaansa kootiyyuu ani hin beeku isatu beekaa jedhe abbatu beekaa jedhe osoo kana hunda jedhu jarri giddiidhaan lakki kana namummaadhaan jedhe jedhanii lakki an namummaan hin jenne yaa jamaa dhugumaan jechuu jedha laa ati uf gadi qabdee jette malee lakki sirriidha ati uf gadi qabdee jedhanii giddiidhaan kun nama daffaruu jedhama kun wallahi dhugumaan. Inni dubbata lakki ati uf gadi qabuudhaaf uf xiqqeessuudhaaf beekaa ati waaqa garuu ammoo akka Aliyyiin jedhan beektee namni gaafa rabbiin itti sheexaan itti fakkeesse namni waan irraa godhu maal waan kana maal yaadadhe isiniif fakkaate Aliyyi radiyallahu ta'ala anhuun beektanii Ali ibn Abi Talib ummata tokkotu Abdullah ibn Sabaa fa'aatu jamaa wayii walitti qindeesse zaman Aliyyi keessa isinii galte masjida Kuufaa dhaqaniiti ummanni sun waaqni keenya Aliyyiitu nu uume waaqa keenya Aliyyi jedha Aliyyi illee jira beeki dhufanii itti himanii jarri takka kun asitti Aliyyi waaqa keenya jechuu jirti jedhaniin mee as yaama maal taatan ummataan nana situ waaqa keenya ana akkamitti waaqa keessan ani gabricha rabbiiti kun akkuma keessa nyaadde dhugu jiraate ani toobadha waan kanarra rabbi ani gabricha rabbiiti ani waaqaa miti ani uf gadi qabdee akkana jechuu jirta malee ati lakki waaqa a'uudhu billahi gaafa jeetan namatti fakkeesse mataadha wallahi amaan isa boo dhaabbatanii dibar lakki ati waaqa nutu ati uf gadi qabdee akkana jechuu itti jirta malee ati waaqa akka ati waaqa taate ni beekna jaran ani waaqaa miti ani gabricha rabbiiti nyaadhee dhuga wanta uyyuun beeku fuulduratti rabbiin kiyya akkana godhuun beeku wanta un beeku ani waaqaa mitiiti Isa dubbii kan toobadha gara rabbii deebi'a quraana keessatti rabbiin subhaanahu wa ta'ala hundinuu gabroota ani nama Maryam irraa wanna eenyu kana intalatu na dhale ani waaqa miti jedha lakki ati waaqa jedhan toobadha on tooban guyyaa lamaffaallee deebitee masjida keessatti akkas jechuu eegalte en dubbatina en diddi guyyaa sadaffaadha yaamee yaa jara keenya ani waaqa miti isinitti himee jira yeroo sadaffaa isinitti himuu jira tana isin toobachiisee ka'ee eegasanii boolla qotee qixaata guddaa isin qixaataa jedheen qixaatni guddaan sun boolla qoteeti ibidda qabsiisee eegasanii itti isin gubaan yoo gubachuu barbaaddan malee toobadha uf duuba deebi'aa ani waaqa miti jedheen amma nuu galteeyyu jedhan maal laa yu'adhibu binnaari illa rabbi annaar ka ibiddaan nama gubu waaqa tokkicha malee ka biraadhaan jiru kalaas amma waaqummaa kan mirkaneeffanne jedhanii أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حسبي الله أعوذ بالله في نار ربي الوادي استغفر الله ibiddaan kan nama qixaatu waaqa malee rabbi tokkicha malee hin jiru kalaas amma eega ibiddaan dhugubuu jiraatte waaqa ta'uun kan kee amma reefuu ifannu galee sirriitti jedha kira irratti Ali radiyallahu ta'ala anhu jidduu masjidaatiif jidduu kasrii isaatitti boolla qochisiisee toobadha jedhee didanii jennan akira irratti achi keessatti hin gube osuma jarri wanna jettu jechuudha gaafa akka jedhan warri taarikaadha علي بن ابي طالب لما رايت الامر امر منكرا اججت ناري ودعوت قنبرا جدا قبل تسادا يا بيتي اجي كوتشي سيزيت ينوار انغو بيجو قفسن سينيغالتي علي رضي الله تعالى عنه جلس انغو بي غرو امو نمتي جاري سون اچي بغاتي غري انساني دا كان بغاتي اغا مالي غري دوران نجران اما بدنت فكاتا بالي مالي سيننجده gaafa namni jallate gaafa shaytaan itti fakkeesse namni akkasuma godhata dubbiin yesuus wajji wal qabatullee ka amma ummanni kiristaanaa godhatullee tanumaa wal fakkaatti ba yesuus ani humna qotinumaa gochuun dandu laa ati gaddeebistee akkana jettee malee itti waaqa jedhanii waluma fakkaatti wallahi akkasi rabbiin subhaanahu wa ta'ala isaan haa qajeelchu kadhatti rabbi isaan haa deebisu kuni waan silaa wannaadhaati jechuudhaaf ustaadamni na tursiiftan أبشر وما عمري دان ديردا نوتورا هاغسلا فدا ربي تنترون خيسن برباچي سو ربي سنا ترسيسو خير رتي آمين 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 يا أزمانو تيك توك يا خنا نبني بيا فوري في ماري وري فولون غودين فولو غودا أستاذ أول فولو نا ديبي سايسن اللي ما عرف دي دساكي يا فولو نا ديبي سوتشو دي إيه غود إيه جرام ديبي سيجرا يه هاروا
lakki qalma duraaniiti wallee dogongora narraa deebistan natti fakkaate duraa walumaa qabna. لا يرو غري فيسبوك وانا كي يكون تيك توك نكي يكون وفين ما رديف يرو غري بيبا كسقول أبو ربي هاكت إلتو سلاسي خان أنا حسابني ناقلو دي حساب وما قرتي أبلو أتشي توري ماري توري سغلي واقع برا توري وليتي واقع يو توري خونيس واقع يو برا توري توكو تاكلاما توكو حسابي ورقا ميكر خطبتين توك لامو مخانا توكو قدو دبي براتي ديزي وان الدنيا كي سنجرو باكوني وان سمودي ساتي الدنيا كي سنجر ربي سانا كجل شو ربي سانا كجل شو بركة أيو دبدني رفو ديم تنسفر ربي ديما بركة سيني أقول دوتي عن اللين رفو دف ديما ربي خيري خيري رسينا جرا تشيسو جبات داون دم تكسنو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.